asirratti verified ta'eera kun akkaawuntiin koo verified ta'uusaa asirratti raayitii naa godheera jechuudha. Verified jedhee asirratti raayitii naa godheera jechuudha. Akkam jirtu yeroo darbe waa'ee DV yookaan immoo DV Lottery bara 2027 irratti seerri haaraan tokko akka dabalame isinitti himeen ture. Seerota haaraa dabalaman keessaas inni tokkoffaan maaster kaardiin akka isin barbaachisu yookaan immoo doolaara tokko kaffaltii DV guutuudhaaf doolaara tokko akka isin barbaachisu isinii kaaseen ture. Har'a immoo akkaataa kamiin doolaara kana kaffaluudhaaf kan nu gargaaru Bybit akkaawuntii akka bananuun isinitti hima. Maaliif yeroo kanatti salphaa kan ta'ee fi kaffaluudhaaf illee kan isin salphatu maaliif akka barbaadanitti achirraa doolaara bitachuu dandeessu, maaster kaardii achirraa baafachuu dandeessu, sana booda immoo ittiin kaffaluu kan dandeessan Bybit akkaawuntii wanta isin barbaachisuuf har'a akkaataa kamiin akka nuti Bybit akkaawuntii ofii keenya kireet godhanne akkasumas immoo maaster kaardii akkas fakkaatu yookaan immoo kunoo kanaan akkan ani fayyadamaa jiru kana akkaataa kamiin akka nuti ofii keenyaaf bananneetti fayyadamuu dandeenyuun isinitti argisiisa. Amma xumura viidiyootti na hordofaa. Bybit akkaawuntii banachuudhaaf maal goona? Asuma viidiyoodhuma amma ilaalaa jirru yookaan immoo viidiyoodhuma amma ilaalaa jirtan irratti jala kanarra maaltu jira? Bybit akkaawuntii banachuudhaaf jedhee jalarraa more kan jedhu jira yookaan immoo barreeffamuma Bybit akkaawuntii banachuudhaaf jedhu illee tokko dandeessu jechuudha. Yeroo tuqxan akkasitti isinii bana. Yeroo akkanatti isinii bane maal gootu? Bakka kanarraa liinkii kana tuquudhaan banadhaa kan jedhu jira jechuudha. Bakka kanarraa liinkii isa kana ni tuqxu jechuudha. Jalqaba kanatti weebsaayitiidhaan banne sana boodadha kan nuti gara aappiitti fudhannu waan ta'eef sana booda live yoo isiniin jedhe YouTube irraa isin baasa waan ta'eef live isa jedhu kana tuqxanii viidiyoo ilaalaa haala kanaan ni banatu jechuudha. Sana booda erga liinkicha tuqxaniin booda haala kanaan isinii bana. Liinkicha erga tuqxaniin booda wanta akkasitti isinii dhufa. Maal gootu isinii imeelii keessan illee isinii fiduu danda'a. Kana dura hin banne yoo ta'e imeelii keessaniin tuqxanii banuu ni dandeessu. Imeelii keessan gubbaa kanarratti isinii fide jechuudha. Garuu haaraa kireet gochuudhaaf namoonni haaraa kireet gootan bakka kanarraa sign up isa jedhu kan ni tuqxu gubbaa kanarraa jechuudha. Liinkii kana erga tuqxanii maaliif asirratti kireet goone deemnee immoo aappii isaa akkaataa kamiin akka buufannee loogiin goone asirratti verify goone akka wanta isinitti argisiisuuf jechuudha. Erga tuqxaniin booda haala kanaan isinii bana jechuudha. Erga inni haala kanaan isinii bane asirratti filannoo lama qabdu kireet gochuudhaaf filannoo lama qabdu biyyi keessa lokeeshinii ofumaaf isinii ka'a. Filannoon keessanis as kan jiran iimeelii fi lakkoofsa bilbilaatiin banuu dandeessu. Lakkoofsa bilbilaatiin namoonni bantan wanti isin irraanfachuu hin qabne wanni keessan koodii biyya keessa jirtanii galchuu qabdu jechuudha. Koodii faana ta'uu qaba. Iimeelii keessan immoo baruu barbaadan iimeelii galfattu jechuudha. An amma iimeeliidhaan baneen isinitti argisiisa. Kanaaf nan tuqa jechuudha. Sana booda iimeeliin barreessa. Sana booda isinitti argisiisa. Erga iimeelii keessan galchitaniin booda maal jettuuni jala kanarraa create account isa jedhu kana ni tuqxu jechuudha. Create account kan jedhu kan erga tuqxanii maal godha wanta akkasii isinii fida puzzle isinii fidu kana harkistanii waan akkasii isinii fiduu danda'a kan biraa isinii fiduu danda'a garuu wanta kana akkas harkistanii qixa wanta irra kaayisiniin jedhee kana keessu jechuudha. Sana booda verify successful isinii jedhee koodii gara iimeelii keessanitti ergaa jechuudha. Koodii kana daqiiqaa tokko keessatti daftanii fidaniitti guutuu qabdu. Bakka kanarratti koodiin naa dhufee jira Bybit jedhee isa nan tuqa. Sana booda koodii kana asii deemee tanan koppii gootanii deemtanii asirratti ni guutu jechuudha. Sana booda asirratti fidee tanan koodii sana nan guutaa jechuudha. Kunoo amma maal fidee paaswordii akka nuti itti galchinu nu fidee jechuudha. Paaswordii kana kan isin galchitan kunoo seera kana eeguudhaan galchitu qubee 8 hanga 30 ta'uu danda'a. Qubee guddaaf xiqqaa akkasumas immoo lakkoofsa adda addaa wal keessa manuudhaan kana hundumaa raayit isin gochuu qaba jechuudha. Kanaaf hammannaan guuta isinillee kan keessanii guutu maqaa keessan barreessitanii itti dabaltanii immoo enda ishii jettu yookaan immoo ingiliffaan wanta fayyadamnu sana fayyadama itti guutuu dandeessu jechuudha. Kunoo ani paaswordii kiyya galcheen jira hunduma isaa raayit naa godhee jira. Amma maalan godha jechuudha create account jedhaan jechuudha. Already accounting keenya create ta'ee jira. Amma kan nuti goonu iimeelii keessan ammaa ni beektu paaswordii amma galchitan ni beektu kan nuti goonu maal jechuudha. Amma aappii isaa buusuudhaaf immoo kunoo jala kanarraa maal nuun jedha aappii isaa sirrii ta'ee buusuudhaaf jechuudha. Kunoo bakka kanarraa Google Play kan jedhu nu fidee jira jechuudha. Isa tuqnee aappicha ni buufna jechuudha. Erga akkas tuqneen booda gara Play Store yookaan immoo gara App Store keenyaa nu erga achirra deemnee aappii isaa ni buufna jechuudha.
Kunoo akkasitti Play Store yookaan immoo App Store bilbila keessan irraa isin filachiisa. Ani amma gara Play Store deemee tanan install godha jechuudha. Amma appichi bu'aa jira. Erga bu'een booda immoo maal akka nuti goonuun isinitti argisiisa. Kana booda open jettuun bakka kanarratti erga open jettanii isin bana jechuudha. Halloo jettuun wantoota akkasii erga isinitti agarsiiseen booda amma jala kanarratti sign up kan jedhu isinii fideera. Isin garuu tokkicha sign up waan gootaniif login now isa jedhu kana ni tuqxu. Sana booda akkasitti isinii bana. Asirratti maal galchitu jechuudha. Emailii duraan galchitan bakka kanarratti ni galchitu jechuudha. Erga isin booda immoo passwordii duraan achirratti galfattan kana fidanii asirratti ni galfattu bakka qolfii kanarratti. Sana booda akkasitti login kan jedhu kana login now kan jedhu kana tuqxanii login ni gootu. Ammas puzzle kana harkistanii fidanii qixa inni barbaadu irra ni keessu jechuudha. Sana booda verify successful isinii jedhee login isinii godha jechuudha. Kun amma akkaawuntii keessan keessa galtaniitu jechuudha. Already amma akkaawuntii keessan banamee jira. Garuu maaltu nuuf hafa verify gochuun nuuf maaliif akkaawuntiin kun ni baname malee verify hin taane. Kanaaf verify gochuudhaaf immoo kunoo gubbaa kanarraa verify gochuudhaaf bakka kanarratti verify no isa jedhu kana ni tuqxu. Erga akkasitti tuqxaniin booda maal isinii jedha bakka kanarratti verify gochuudhaaf kan isin gochuu qabdan kan isin fudhachuu dandeessan yookaan immoo namarraallee doolaara fudhachuu dandeessan, trade gochuu dandeessanii, P2P irratti hirmaachuu dandeessan jechuudha. Kanaaf maal gootu jechuudha verify gochuudhaaf jala kanarraa ammas deebistanii verify ishii jettu kana ni tuqxu. Sana booda biyya keessan akkasumatti ofumaaf isinii kaa'a. Isin Itoophiyaa keessan jirtan yoo ta'e yookaan immoo paaspoortiin keessan ID'n isin fayyadamtan maaliif isaan kana kanaan gochuu dandeenya. Inni jalqaba paaspoortii yoo qabaattan inni kun sirriitti recommended ta'a. Isaan qabdaa yoo ta'e garuu waraqaa konkolaachisummaa yookaan immoo manja fiqaadii isa jennuun ID kaardii dijitaala isa ta'e isaan ashaaraadhaan kennamu sana yoo qabaattan isaan gochuu dandeessu. Residence permitiin jedhu kun yaa normaalii biyya kana keessatti baay'ee hin fayyadamnu waan ta'eef isaan kana sadaniin gochuu dandeessu jechuudha. Kanaaf verify gochaan immoo anamma filannoo keessan as keessaa filattanii isinillee kan barbaadaniin gochuu dandeessu. Namoonni manja fiqaadii qabdan manja fiqaadii yoo ta'u baate garuu waraqaa eenyummaa dijitaala isa ta'e isa fayyadamtanii gochuu ni dandeessu jechuudha. Ani ID filadheen jira. ID kaardii kan jedhu filadheen jira. National ID waan qabuuf sana booda asirratti maalan godha. ID sana tuqeetanan next jedhaan jechuudha. Jala kanarraa next kan jedhu kana tuqna jechuudha. Bilarii ta'uu qabu bakka ifaattidha kan nuti live kaameraa bannee galmeessina waan ta'eef bakka ifaa ta'uu qabna ishii kan isin yaaduu qabdani. Bakka ifaa ta'etti akkasitti ni bana jechuudha. Roga fur wayinuu bana diimarraa gara magariisaatti jijjiiramuu qaba jechuudha. Kana booda inni kun amma success nuuf ta'e jechuudha. Gara magariisaatti jijjiiramnaani amma immoo duuba isaa naannessinee ammas kaameraatti qabnee ni galmeessina jechuudha. Kunoo innis bifa magariisaa kanatti erga jijjiirameen booda amma immoo inni itti aanu maal goona jechuudha. Laayivii galmoofna jechuudha. Laayivii nu galmeessa jechuudha. Kaameraan nu banee selfii cheekii nu godha jechuudha. Nu ta'uu keenya. Akkasitti geengoo wayii jirti. Geengoon sun amma bifa magariisaatti jijjiiramutti keessa of galchine ofirraa bunnee ofitti butaa keessa of galchine of galmeessina jechuudha. Kun akkasitti of galmeessina. Erga galmoomneen booda maaluun jedha kun erga nu fudhateen booda daqiiqaa 30 fiigi jedha garuu daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 keessatti verify jedhee meseejii nu dhufa emailii keenyaan illee kunillee verified nuun jedha jechuudha. Kunoo amma akkaawuntiin keenya verified ta'ee jira jechuudha. Kunoo yoo isinitti argisiisu bakka profaayilii kiyyaa galee isinillee bakka kana galtanii profaayiliin keessan achi keessatti argama waan ta'eef achi keessa galtanii asirratti verified ta'eera. Kunoo akkaawuntiin koo verified ta'uusaa asirratti raayitii naa godheera jechuudha. Verified jedhee asirratti raayitii naa godheera jechuudha. Deposit gochuu nan danda'a. Deposit yoon godhe immoo badhaasallee qaba jechuudha. Kanaaf yeroo itti aanutti immoo akkaataa kamiin akka nuti maaster kaardii baafannuu fi akkasumas immoo maaster kaardii sanarratti illee akkaataa kamiin nuti doolaara akka bitannuun isinitti argisiisa. Amma xumuraatti waan na hordoftaniif galatooma. Namoonni subscribe nan godhan jirtan ammallee subscribe na gochuudha. Viidiyoon itti aanu akkasiin qaqqabu gochuu dandeessu. Galatooma.